Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif iyyuu haa ta'u obboloota koo warqee YouTube channel jala kan jirtanii maatiin kun hundumti keessan nagaa keessan miti waaqayyo gooftaadhaaf haa galatan nagaa guddaan qabu obboleettiin keessanii tole egaa obboloota koo obboloonni na jajjabeessaa jirtanii subscribe share like gochuudhaan waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaan isiniin jechuu barbaada obboloonni haaraa taatanillee gara YouTube koo miseensa yookiin maatii koo kanaa taatanii affeerraa kooti kota waliini wanta nu fayyadu waliin hin baranna wal kan beeknu irraa waliif qoonnan isiniin jechuu barbaada waan kana gootaniif eebbifamaa guyyaa har'aa obboloota koo kanan qabadhe isinii dhufe wantoota mana keenya keessatti yookiin gola keenya keessatti argannudha innis maal seetanii warroonni fuulli keenya sababa garaa garaatiin bugurii ta'uu danda'a akkasumallee mooyyuu qilleensi bakka nuti jiru jijjiirama garaa garaatiin wantoota garaa garaa fuula keenya irratti gugurraachanii kan bahanii waa baay'ee jira jechuudha. Isa kanaaf immoo kiriimii birrii baay'eedhaan bituu otoo hin taane gola keenya keessatti wanta keemikaala hin qabneedhaan fuula keenya kana akka himamuu hin dandeenye yookiinis immoo wanta nurra ga'e kanarra qulqulleeffachuu ni dandeenya. Innis maal seetanii namoonni buna hin beekne hin jirtanii buna yookiin naskafee jedhanii otoo ta'ee naskafee kan burcuqqoo keessaa bitamu yookiinis immoo mana keessan bunni yoo jiraate buna Itoophiyaa hammacanii daaktariitti fayyadamuu dandeessu buna jechuudha masingaa jechuudha. Akkasumallee dammi kunooti damma namni hin beekne hin jiru kuni dammadha. Sadaffaa irratti immoo sukkaara jechuudha. Sukkaara brown sugar isa jedhani yookiinis immoo sukkaara shiroo malkii fakkaatu ani sukkaara kana fakkaatuun qabachuudha bakka nani jiru kana. Akkasumallee zayituuniin kanadha yookiin olive oil isa jedhani jechuudha. Arfaffaa irratti immoo leemoon yookiin immoo loomii namni hin beekne hin jiru kun amma kana loomii nama kana isin gaa jechuudha. Kana hunduma isaa walitti makuudhaan ammanii qopheeffadhee jira already kun isinitti mul'ata ta'een beeku kun qodaa akkasii kanatti sukkaara biraawunii akkasumallee naskafee yookiin buna walitti dabaladheen jira. Isaa booddee maaliin godhaa sukkaara loomii amma kana kanuma kunoo ruubii loomii tokkorraa ruubii sukkaara mooyyuu firee akka kanaa firee shananitti dabaladhee buna immoo firee 4 jechuudha. Inni na biraa bunni kuni waa tokkollee hin qabu jechuudha. Akka burcuqqoo keessaatii suuqirraa binnu jechuudha. Obboloonni baay'een golambaa waan jirtaniif yookiin biyyoota arabaa garaa garaa keessa waan jirtaniif dammarraa immoo maankaa tokko jechuudha. Maankaa tokkoon fudhadha. Isa kana hundumaa walitti makeen isin argisiisaa jechuudha. Damma maankaa tokko akkasumallee zayituuniin baay'ee qaama namaa kan lallaaffisu akkasumallee moisturaayizii kan godhudha jechuudha. Moisturaayizii qaamonni gogayyoo jiraatanii kan moisturaayizii bakka kan waziitti godhu yookiinis immoo kan lallaaffisudha jechuudha. Isas maankaa tokkoon itti dabaladha zayituunii kana maankaan tokkoon itti dabala. Dhuma irratti maalan dabala seetanii damma maankaa tokko akkasuma leemoonii isa silasin argisiise kunoo akkasuma ta'ee jira jechuudha. Amma waan hundumaa wal makadheen jira maal gochuutu na hafee waliin makuutu na hafee jechuudha. Kunoo akkasitti walitti nammakaa akkasitti kunoo akkuma isin argitanii kana waliin nammakadha jechuudha. Kunoo akkasitti waliin makadheen jira. Isaa booddee kana maaliin godhaa fuula koortiin dibadhaa jechuudha. Fuula keessan bichaallee miti obboloota koo bakkoota qaamni keessan furdina garaa garaa irraa kan ka'e namoonni baay'een yeroo furdatanii qannasanii santararii yookiinis immoo qaamni namaa sharasharama gara miila garaa garaa sarbaa jechuudha. Isatti illee otoo dibattanii baay'ee jechuun torbanitti yoo baay'atee yeroo 3 yoo xiqqaate immoo yeroo 2 dibachuu qabdu jechuudha. Kana erga ji'a tokkoof itti fayyadamtanii booddee bu'aa isaa hin argitu jechuudha. Inna kunoo akkasuma ta'ee jira. Ani kana daqiiqaa 10 fuula kootti nan dibadha.
daqiiqaa 10 booddee immoo yoo sekendii 60 yookiin daqiiqaa tokkoof maasajjii nan godha yookiin immoo maasajjii jechuun maasajjii madhagaa nan sukkuma jechuudha fuula koo irratti suutadhe jechuudha. Suutadhe akkasittan sukkuma baay'ee miti fuulli keenya qodaansa baay'ee sisii waan ta'eef baay'ee riguun nu barbaachisu. Suutaan akka ijoollee yeroo raffisaniitti akkasitti fuula keenya riga sukkumnee booddee maal goona hin dhiqannaa jechuudha bishaan giddu galeessa ta'een bishaan ho'aas kan hin taane qorraas kan hin taane dhiqannaa. Erga dhiqannee immoo yoo wanta fuula keenyatti dibannu itti fayyadamnu qibaatota garaagaraa yoo qibaatota garaagaraa jiraate qibaatota itti fayyadamnu sana itti fayyadamuu ni dandeenya. Yoo qibaatota garaagaraa hin qabnu ta'e immoo zayituunii kana fayyadamna jechuudha. Zayituunii kana moisturaayizii waan nu godhu fuula keenya isuma fayyadamna. Akkasitti itti fayyadamuu ni dandeenya. Torbanitti yeroo 2 fayyadamaa ilaala. Isa booddee immoo koomentii jalatti wanta irra geessan naa barreessa. Miseensa kootaa waaqayyo sinaa eebbisu viidiyoo biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii.